arra wahin qabadde dhufe isinuu gaabguuni fi agartanuu arra hadiyyaa laatamal nuufi jechuun keessaniin oolamu beeyta gariin nama diinirraa hogguuni fi keessattuu karaa dubartii tettichi deebi'e dubartiin aqliin irruudha ammas loo ahsanta ilaa ihdaahunna dahara silaa amata guutuu waggaa guutuu tolatti oolte achi booda hamtuuta akkasirraa agarte waata akkasirraa nagarree jetti hadiisan jedhu kana qabataniiti dhalaan aqliin irruu akkana dubartiin akkana jechuu kana qabatanii akka waan dubartii keessa namni gaariin namni nama dinqisiisu namni ajaa'ibaa hin jirreetti fudhata akka akkasitti hin fudhanneef hin dhufe irra seenaa raajii taatu dubartii rabbitti amante dubartii safuu qabdu dubartii iimaana qabdu jechuumas iimaana rabbitti amanuu fi waan rabbiin isiidhaa kanne xiqqoo siidhaa guddoo siidhaa amanfatte seenaa nama saniitiin qabadhee dhiyaadhe maaliif hin qabadhee dhiyaadhe beeytu akka keessatti daawwitii goonee dubra keenyarra guddifnu obboleewwan keenyarra gorsinu haadhoowwan mana keenyaatii fi ummaaleen teenyaas akka keessatti iflaaltu saniifin seenaa tana qabadhee dhiyaadhe dubartii takkaatiitu ture warra zabanuma kana warra rabbitti amane keessaahi abbaan manaa maali abbaan isiidha abbaa qabeenyaati isin ilmoo qananiidhaati intala qananiidhaati laakiin ammoo qananii tanaan hin baxaraanne daangaan dabarre hin tarkaanfanne hin utaalle ni'imaa rabbiin akkuma qabeenya kanneefitti iimaana isiidhaa kannee warri isaanii warra qabeenya keessa guddattullee qabeenya saniin hamtuu hin daleenne qur'aana barattee diin barattee barnoota ammayyaa barattee iimaanan guutamte jechuudha intala ifeeydee amaanaa warra isaanii eeydee gurra warra isaanii eeydee naamusa warra isaanii eeydee jechuudha intala tana duuba namni tokko jaalate namni jaalate kun nama diinii nama iimaana qabu nama kana jaalate jaalannaan naaf taayettee konkolaataa qabaayii kan hin jiin fooqii qabanii kan hin jiin akka warra keenyaa kanatti mana qabanii ala qabanii qabeenyi isaa yookiin kuusaan inni waan irra kuusate akka wanti isaa irra kuusate meeqa jechuu osoo laalin iimaana qabaa haala gaarii qabaachuu isaa agartee itti heerumte duuba obboleettii tiyya rabbiin hiree tantee si haa tolchu obboleessa kiyya ilmoo tanteetiif rabbi hiree si haa tolchu atillee hiree tantee si haa tolchu ka waliif dhuftanillee hiree teessan irra deebi'ee rabbiin isinii haa tolchu mee haa dhaggeeffannu nu hunda rabbi haa tolchuufi eegaa bultii jaarte duuba bultii jaarte tana keessatti har'a isiin mana qananii keessaa dhufte mana ni'imaadha mana takkaatti hin beelaawin mana keessatti maalin siima ni'imaa addunyaa hunda kaharabaa elektirikiidhaan daleetu mana kana keessaa dhuftee nama harka qalleessa ta'e kan qabeenya hedduu hin qabne laakiin iimaanaa fi akhlaaqa qaba kanaa wajjin bultii jaarte hoggaa bultii jaarte duuba ijarran qaarsine bultii tana hin tuffanne hin jibbine arra rabbiin hireeti yakkam na godhe osooni fi warri keenya akkanaan jenne itti laalle akkam taate dhaggeeffadhu mee siifin hima wajji sabbarte wajjiniin jiraatte je hoggaanii fi wajjiniin jiraatte duuba warri isaanii qalbii caba qabanii bakka ilmoon jaalatte numa jaalannaa fi kannaniif malee akka inni waan qabne ni beekanii dheeyxeen kadhattu yoo warri isaanii itti kannellee ni qabna yettimmas maaliif waan biraa bira qutteeti akka inni waan qabu hin jenne isa kana maqaa isaa eegi jechuudha asii qaatee mana isaanii dheeyxee guyyaa tokko bakkaan himuu deemu tanaa dhaggeeffadhu hogguu mana isaanii dheeyxee warra isaanii ziyaartee dubbiftee yaa ajaa'ibaa dhaggeeffadhu warri foon tolchanii haniida tolchanii maasha Allah dura kaayan jennaan awaan hin danda'u jette maaliif hin dandeenyan tal jenniin Allah wanni hin fadhu arra shuumoofa
biddeena waan akka salaxaa tana malee ani abbaan manaa foon kanaan ifiifuu na salachee hafuura irraa baafachuu foon irraa hafuura baafachuuf nas dhufa asittis kanumaan na jala dhufa jette akkasi warri gammadanii bar galgala ganama guyyaa lama nuu qala re'ee qaccee waan tana fidee lukkuu akkana nuu godha ani guuni fin dhufe waan akka baasuuliyaa waan akka kuduraa yoo na fin nyaate shuumoo faa waan goggoyduu malee hin danda'u jette ajiib akkasi warrinis ajaa'ibanii sellaa guma nu bira jiru yookaan waan qabu fakkaatan nutumaatiitu ala akkas se'a malee maashaallah waan qabanii jedhanii achi booda gaa guyyaa tokko abbaan isiitii fi abbaan manaa wajjiniin ta'an amma gurbaan soddaa warra isaaniitii wajjin osoo taa'u abbaan manaa maal jeen bargaa dhaggeessaa jeen dhalaa yookiin dubartii jiidha qofatti hin guuran jeella maal jette jeen amma dubbiin hin galleefisa jiidha qofatti hin guuran maaliif wanni kuni yoo qiyaasa taate malee imalmaanaa gabbattee maalimmaas mana hormaatarrellee rakkoo fiduudhaan mala jiininis qiyaasa qaba haadha manaa yoo nifi jaalatan qiyaasa jaalachuudha gaariidha malee jiidhuma itti guuranii walaas hin balleessanii barra dubartii ifirraan balleessan namni itti gola kanatti akka ta'u akkanaa jiyan ji'eetu manni galtee fi maaliif fudhate inni zanni isaa dhiiroo keessa na gorsuuf deemaayee keessa nyaataa waan jiidhaa kanniif jechuusaati jeekka inni waan isiidhaa san quban qabu bar qalbii cabee kamitti kanatti ilkeenna rigate irra bara akkas jaanamni kamitti irra kanatti ilkeenna suu akkate cinaa dhaggalee dubbii cinaatiin akkasii abbaan siidhaan na tuqeeme ji'ee dhiiroo isiidhaatiitu itti himate waan qabu jiidhaa fi foonii waan akkanaatiin yaadii jechaadhatti himattee ji'ee akkasii gale manatti oguu gale galgala wajjin haasawanii har'a bargaa abbaan kee dubbii takkanaan ji'ee hiijii jechuudha maal siin ji'etteen bara abbaan kee gaalalii keeyta wa keeyta kadaa wa kadaa akkanaaf akkana naan ji'ee barjeet duuba maaliif fudhatteennan ani siidiitu wallee akka jiidha nyaachuutti hin jirre akka foon feete waan akkanaatti hime jiruu teenya wanni gabbaatee warra keessan bira dubbattuuf rabbiin irraa nu baasa maal jennaan yaa akkasii miti siin gallee taa'e jetteen jechuudha maal jennaan mee anaa miti obboleettitiija gaafadhu jetteen waan ina warra keenya bira jee siin amanaas yoo niifin si shakkeen isaan gaafadhaatummaan naa hime jennaan maal jeen bara kanatti guunifin dhaqe isaan foon naa dhiyeessinaan haniida akka gaariitti tolchaniif hinnaaniin bakka ati hin jirretti foon san nagakkotuu didee foon nuti dura asitti hin tolfan akka nuti dura asitti hin godhanne sanitti dhufnaan ati na bira hin jirtu isa biraan geeffadhaadhattis akka waan dur foon hin nyaanne nuuf fakkaatti si duubatti immoo nagakkotuu didee maalin jee warra keenyaan ani hogguuniif hin dhufe fooniin nan salachayin achittis fooniin nagara galche asittis foonuma na fiddeni waan akka hunqaa waan akka shuumoodha waan akkanaa malee ani hin fadhu ji'eeni akkasi warra keenya maqaa kan kee akkasi eegi jetteen jechuudha akkasitti gurbaan gammadee du'aa illee godhee fi yaa rabbi walumaanuu rizqii nuu kanne jedhee akkasin rabbiin irraa jijjiire seenaa tana hoggaaniif ilaale duuba baay'ee natti tolte akkuma isinittu amma tolte natti tolte